baay'ee mul'atee argama. Kanaaf uummanni kun dararaa cimaa keessa jira. Abbaan manaa haadha manaa bira bulu. Abbaa manaa bira baasanii haadha manaa bira buluun tika mootummaa kana baay'ee irratti mul'atee uummanni dararaa cimaa keessa jira. Yoo dubbate reebamaa hin du'aa. Uummanni du'ee baddaafi keessatti argamu bifti isaan beekamu kan inni dibamu kasalaa fi gaazii gubataatu fuulli isaa dibamee ilma baluuti intala baluuti kan hin jennetu argama. Kanammoo bineensatu nyaachaa jira baddaafi keessatti dhala namaayii. Kanaaf dubarri bobbaatee abbaan intala ergachuu hin dandeessu. Tika mootummaa kanaafuu baargamoo keessa qabanii oolchuu. Yoo inni kun dubbatame immoo fi hidhaatu jira. Aanaan sobilii dararaa cimaa keessa jirti kanan jedhu. Baay'ee nutti dhaga'amee qaamatti gabaafannee qaamatti jennillee uummanni illee jechaa kan jiru kan lama ta'e dadhabee ofumaallee darbee irbaatii fi maatii qotee bulaa nyaachuudhaan illee dheeraasaa kan mul'atudha. Haa ta'uuti qaamni dhimmisaa laallatu kan yeroo gabaabaa fi yeroo dhiyootti qaamni furmaata godhu yoo jiraate dhimma aanaa kana gadi qabee odoo laalee kanan jedhu jechuu barbaada. Rakkoo kana kan raawwatani waraanuma mootummaa amma aangoorra jiru kan bilchiginnaa jedhee of waamumoo mootummaa sana keessatti murni ijaaramee maqaa tikaatiin achi keessa geggeeffamedha. Waan isin quba qabdan. Waraana mootummaa callaa. Waraana mootummaan iddoo kana kaa'ee dabballeedha ta'ee ijataadha ta'ee mootummaadhuma hidhachiisee aanaa kanarra qubachiisa. Duubumaa fide dhalataa fi uummata as keessaa odoo hin taane qaamoo mootummaan fideetti kaafachi kaa'e. Jarri kun ogguu socho'an waliin gareedhaan socho'anii moo keessaa miliqaniitu dhoksaadhaan waan kana godhu moo ifumaaf ifatti uummata kana irratti gocha kana raawwachaa jiru? Qaama nama lama sadii walitti dhufuu fi akka isiitii wal dhoksuu danda'utti kan inni socho'u. Gareedhaan odoo hin taane waliif mariidhaan odoo hin taane mana dhugaatiitti illee wanti keenya bakka waa dhuguu danda'u biyyaa gabaallee taa'ee boqochuu kan hin dandeenye meeshaa mootummaan itti kennee gadi baasellee akka hokkootti qabatee kan inni lafarra harkisaa galuu fi kan inni walitti dhukaasee ofiisaa wal miidhee wal ajjeesee wal dhoksee awwaalutu mul'ata uummata sana keessatti. Uummanni kana quban qaba yoo dubbate hindu'aa yoo dubbate hidhama waan ta'eef malee mana bartootii ta'ee walitti dhukaasa daldala walitti deebisee waraana bilisummaa Oromoo walitti dhukaase jedhu kan warra kute isaanuu mana bartooti. Waan akkanaa baay'ee mul'ata. Uummanni akkamiin ba'ee qotachuu danda'a yookaan immoo daldalachuu danda'a haala akkamma hamaa ta'e kana keessatti? Fala tokkollee qabu hundi isaa keessaa ka'ee kan wayyaa qabu kan daldalachuu danda'uu fi kan magaalaadhaa kireeffatee jiraachuu danda'u cufti isaa keessaa ka'ee magaalittiin duwwaa fi hiyyeetti callaa keessatti argama. Kanaan wal qabsiisee qaamonni uummata Oromootiif dhaabbanne jedhanii mootummaa PP keessaa naannoo sana bulchan uummata Oromootiin maal jechaa jiru yeroo rakkoon kun irra ga'u yeroo abbootiin qabeenyaa namoonni fofooyyoon keessaa buqqa'anii deeman? Kaabinoonni kan gaafachuutti danda'anii jiranii yaadan keessaa ka'anii baqataniiru. Innis maaloo qabsiisee fi yoo dubbate ni dhamaa fira keessanii keessa jira jedhanii waraanumti tika mootummaa fi kaabinee sanarra miidhaa ga'aa waan deemaa jiruuf keessaa ka'eedha. Kaabineen illee keessa jira hin jiru. Kaabineen dhumti immoo biyya bulcha jedhee mootummaan achi kaa'ellee hin jiru. Haalli hidhaa immoo maal fakkaata? Uummanni naannoo sanaa yeroo ammaa hidhaadhaan bifinni itti miidhamaa jiru jira. Baay'ee hammaataa guyyaa tokko haa xiqqaatu nama 40 nama 50 jedhamu. Bakki mana hidhaasaa bakka ga'aa yookaan immoo qaama hidhame sana mijataa odoo hin taane akkuma dallaa horiitti qorqoorroo walitti naannessanii roobumaa fi aduu keessa oolchuu manni sirreessaa ga'aallee hin qabanii maaliif hidhama? Uummanni dargaggoo maaliif hidhama? Abbaa baati keenya maa hidhamu? Uummanni jedhee gaafannaan ammuma kadhatamaa mumadu namni kana gaafatu illee jiru karumaa qabanii reebu ila itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa cubii kun itti gaafatamaan humna waraana tika mootummaa kun illee dhimma shakkii yookaan immoo karaarra dhaabbatanii sakatta'uun keessa birree fuudhuudhaan hidhaa aanaa godina Amboo keessa qajeelcha poolisii Oromiyaa ta'ee caccallee ta'e mana sirreessaa sanatti illee hordoftanii inni kun maaliif hidhamanii jarri kun yoo jette nama saamuu fi sabbata irraa hiikkachuuf kiisii keessa harka kaa'anii fudhachuudhaan kan isaan hidhaa jiran ammas. Namooti hidhaman kun immoo akkaataa seera impaayirettiitti mana murtiitti ni dhiyaatu moo akkasumattiin murtii malee hidhamanii taa'u? Murtii malee hidhamanii taa'u. Namni gaaffii gaafatu hin jiru. Waajjirritti gaafatan hin jiru. Caasaan gaafatu hin jiru. Mootummaan caasaasaa diriirsee hojiirra hin jiru. Aanaa kanarratti aanaan kun duwwaa. Tikuma mootummaa sana callaadhaan mirgisaa sarbamee jiraachuu callaa. Wanti tokkollee gaafatamaa jirullee jiru. Ani lamillee irbaatamitiin kan jiru. Akka waliigalaatti akka aanaa sana keessatti ilaaltanitti haalli mootummichaa maal isinitti fakkaata? Caasaa dhabuun akka naanna'amsha'uunsa egereensaa maal fakkaata?
akka odeeffannoo argannutti aanaan cobii kun aanaa cobitti jedhe mootummaan keenya obbo Abiyyi kun akka odeeffannoo argannetti aanaa kanayyuu hin beekuu jedhe gaafatti gabaafamee rakkoo aanaa kanaatti ibsamu hin beekuyyuu jedhe aanaan kun immoo bu'uureffamuun ishii turteetti mootummaanis immoo aanaa kana akkamitti akka hin beekne maalummaasaa hundi keessa taphinutti ta'eetu muramne qaama mootummaan hin beekne uummata isaa ta'uu aanaa isaa ta'uu nuu dhufu. Ayyeesin akka jiraataa aanaa cobiitti rakkoo uummanni Oromoo aanichaa keessa jiru akka aanichaatti akka waliigalaatti Oromoon roorrifamaa jiru laalchisee maal dhaammattu yaada xumuraan? Ayyee akka aanaa cobiitti ergaan ani qabuu fi waan ani dabarsuutii danda'u roorroo garbummaa jiru kana ofirraa fonqolchee mirgaa fi dirqama isaa baree hidhamuu fi du'uu kana jalaa akka ba'u qaama mootummaatiin waan furmaata hin qabneef qaama dhimmi isaa laallatuun illee yoo ilaalame tarii waan an jedhuun erguu barbaada garuu ta'an fakkaatu mootummaan kun immoo mootummaa mata jabeessa mootummaa lammii yookaan firaa fi yaanne waan ta'eef haaluma amma jiruun itti bu'a yoo ta'e dhimmichi immoo dhimma badaa uummanni keenyallee uummata miidhamaati kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu furmaata akka godhu jechuu barbaadeetan. Ayyee qaamni dhimmi ilaallatu kun eenyudha mootummaadha moo qabsoo yeroo ammaa uummanni Oromoo gama hidhannootiin geggeessaa jirutu waan kana furuu danda'a jettusin? Kakootti qaama dhimmi ilaallatu yoon jedhu qaama mootummaa kanaan furmaata ta'a otoo hin ta'in gaaffiin keenya dhufaa kana immoo kan ofirraa ittiin diignu afaan qawwee callaa. Kanaaf uummanni qabsoo hidhannootti jabeeffachuu qabaa yaada jedhu qabdu sin akka jiraataa aanichaatti. Ayyee afaan qawwee callaa fi yoo mootummaa kanaa fi gaaffii kana ofirraa fonqolchineef rakkoota kana ofirraa fonqolchine malee gaaffii gaafannee mirga mootummaa irraa argannee mirgi nu eegama waan jennee eegnu tokkollee hin jiru akka aanaa cobii kanatti. Ayyee Oromticha lixa shaggar aanaa cobii haala mootummaan waraana isaa itti bobbaasuudhaan uummata Oromoo ajjeesuu saamuu akkasumas manadhaatti ugguree rakkisaa jiru ilaalchiftanii dhiyaatanii karaa arraata biyyoolessa Oromiyaa yaada keessan Oromoo biyya keessaa biyya alaatiif waan qooddaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaa isin galateeffannaa horaa bulaa deebana. Ayyee isinillee horaa bulaa galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a.